Jiwago ya iwaga lava lagado tali. Jiwago ya iwaga lava lagado tali. Aadaa uummata Oromoo, safuu uummata Oromoo, amantii uummata Oromoo, Oromoodhaan yookaan dhaloota bakka deebisee dhaabaa jirudha. Dhaabbata immoo ayyaantummaa uummata kanaatti illee lafa ol kaasee tokkummaa uummata kanaa kan illee kanaatti hin jabeessu. Falafalu dhaabbata uummata keenya ayyaantummaa dalagaa kan miidhaa irraan geessu, miidhaa dinagdee, miidhaa hawaasummaa irraan geessu irraa kaasuudhaaf karaa deemuu jechaadha. Dhaabbata immoo ammallee deeggarsi isaa fandii alaa yookaan faranjii irraa osoo hin ta'in dhaabbata ofumaa isaatii dhaloota kanaan of kunuunsee dhaloota kana jiraachisu jechaadha. Kanaaf dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaabbata dhugaadhaaf dhugaa dhaloota isaatiif dhaabbate waan ta'eef dhaabbata dhugaa dhaloota Oromootiif lafaa ka'e dhaabbata ayyaantummaadhaan hoogganamu dhaabbata ayyaantummaadhaan geggeeffamu dhaabbata ayyaantummaadhaan tikfamu waan ta'eef humni adda addaa haafni adda addaa karaa ittiin seentee isa diidu hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo hayyuu dhabeekadha. Ergifattuu miti, kadhattuu miti. Waan takka namarraa fudhanne Oromoon amantii kan isaatii waaqeffannaan heera ittiin bulu gadaa qabaa. Namarraa illee ilaalee hin kalaqne Oromoon. Dachee mataa isaa Oromiyaa qabaa, biyya abbaa isaa. Miidhaan adda addaa iddoo adda addaatitti nu qaqqabee jira. Kan darbe moo kan dhufu caala? Kan darbe caala? Kan dhufutu caalaa jechuudha. Kan darbetti miidhamnee jirra. Waan baay'ee taanerra. Waan baddeessatti dhiyeenya kana ta'e argitanii jirtu. Ofii mureebanii ofii mo'achan dhorkan. Hannisaama isaanii maallaqa nu kabalchiisan immoo deebi'anii caccabsanii meeshaa akka dhaabbata keenya meeshaa galma keenya fudhatanii jechuudha. Yeroo san uruu jennee lafa balleessine. Nuti warra waan xiqqishuudhaa bahu miti. Oromoo waan xiqqoodhaan bahu. Waan xiqqoodhaaf illee kolfu. Warra kunneen bira dabarre. Asii bahaatitti hanga miseensota keenya mataa irraa haadanii salaachisanii quraanaan kakachiisanii toora amantii waaqeffannaa gahe akka geenyanii haalli godhameen ture jechaadha. Yeroo sanis miidiyaa kamitti hin odeessine eenyutti boocaa seera kamitti boocaa seera yoo ati boocesitti gammadutti hin boocaa deemee naannoo darbe kana keessatti waan ta'e qarma gurraa qabdani namni du'uun yeroo uumati abbaan fedhe hin du'a. Dua akkaatis dua akka maleettis hin du'an. Nama du'e bakka awwaalchaa dhabne jechuudha. Mootummaan kun gaafa xalayaa amantii waaqeffannaa jedhee amantii lamaan maddiitti amantii kana hayyama nu kennu battaluma san galmoota qabnutti silaa lafa nu kennu qaba. Lafa itti waaqeffannuu fi lafa itti hinduunu malee kun dirqama isaati. Akka nama amantaa qabu tokkotti warri amantaa mootummaatillee amantaa hin qaban. Amantaa adda addaa qaban malee haa ta'uuti. Hararga ittillee bakka itti awwaalan dhabneet haa galatoomanii warri yeroo baay'ee rakkoo qabanii itti makinaa malee akkana shiksaa awwaalaya. To'aara balleessaa najisa jedhanii. Wanni suni beeksisa nu ta'eeti maali awwaala akkana achi baastan kun gaa'anii gaafatan awwaala waaqeffata beeksisa nu ta'e garanattillee waan basantu uumamee lafa lafeen abbaa Oromoo jala afamtee jirtu gubbaa irratti uummanni Oromoo isin Oromoodha miti? Anis Oromoodha. Du'ee yookaan awwaala dhabu maal jetta? Nama gaddisiisu? Nama gaddisiisa. Nama waaqeffataa ta'e qofa osoo hin ta'in nama amantii biraa hordofuu abbaa reefi keeraa qabu. Amantaa hin qaban? Hin qabu. Akka lafa mootummaan nuun kennine akka lafa hin qabne odoo beekanu obboleeyyan keenya warri bakka awwaalaa akka gaariitti qabu fuudhaa banaa nu jedha. Kanaanillee hin aarre nuti waan xiqqoo warra waan xiqqoodhaan aaruu miti. Haa ta'uuti dubbii yoo keessa gadi ilaalan garaa nama nyaattu hin nyaattu jedhan garaa nama nyaatti. Kanaaf nuti koreen as dhufe hundi barnootaallee gadi cimsee kana isinitti dheeressuuf miidhaa adda addaatitu nurra jira. Miidhaa kana jalaa kan bahuu dandeenyu yoo of taanee wal taanee abbaa waan keenyaa taanee of dandeenye. Hojjechuutti hin laafina. Dhaabbata kana tinnisuutti hin laafina. Xiiqaa halkanii guyyaa hojjedha. Dagalee abdiisaa kophaa nama yaadannoo abbaa Oromoo qalee nama wajjin nyaatu dhabeefaa yeroo itti gataa ture jira jechuudha. Waan dursee hubatameef waggaa 20 irraa odoo hundi keenya sadarkaa kanarra jiraanne har'a eessa akka jirru tilmaamuun nama dhibu waan ta'eef waan keessanii gaamma jira
gaafa qophiin wayii hin jira jedhanii uffata aadaa uffatanii fiigoo osoo hin ta'in maal godheedha ani maal godheera ifta'uu kana maal godhe waan dhugaa hojjechaa jirtan hin rafina. Nyaa gara ta'umu waggaa lamaan baranaa sadan baranaa lixii awwaalaa turee miti biddeena awwaalaan tureesi waan carraaqanneefi waan namoonni muraasni jireenya isaanii itti dhabanii halkanii biyya odoon jedhin hagabuu beela odoon jedhin deema odoon jedhin karaa kiiloomeetira hedduu deemanii waan hojjetanii farran nuyi bareenne garuu akkasitti guutuu jirraani kuni maal agarsiisa bal'achuu keenya agarsiisa jechuudha. Kanaaf namni gara fuuldura hin jiru kan kanaan dura lafaa baane nugaa haa hojjetannu. Bakkan taa'u kana fa'aa ta'anii waan akkasiin ilaalani waan baay'ee nama mul'ata beektanii ammoo waan biraatii miti yoo as ta'anii achi ilaalan wanni nama mul'ata biyya Oromoo ja'anii biyya Oromiyaa ja'an kanarraa dachiidha hanga samiitti isin waan dubbataan nan mul'ata beekta. Saniifuu egaa dhongoota ja'an dabrayyoon jeellee mana biraa gaafa sochiin gara mojoo kanatti jalqabu barsiisaa ta'ee gaafa gamana irraa madamu iyoo bakka kana hin geenyaa waan jirbeetta egaa waan dalagatanii argatanii dhugaadhaayyee waan dalagatanii jajjabaadhaa waan jabaataniitti baatan jaanii mire waan jabaatan akka itti ba'an waan akka shakkiin qabu waan arganiisaa gannaqaniidhaa mire saliifi gaafsa laalee irraa yoo laale jijjiiramni guddaan akkuma biyyaatittu biyya sana keenya keessatti uummanni Oromoodhaa egaa sagantaa isaa wal qindeessee waaqeffataan akka amantiitti beekamee sagantaa mataa isaa qabaatee galma mataa isaa qabaatee socho'ee wal gurmeessee wal barsiisuu kan danda'e seenaa yeroo dhiyootii jechuudha. San dura bifa faca'ee ture waan dhiibbaa amantiin alagaa nurra goote namuu mana manatti adeemsitee waggaatti yeruma tokko fa'aa wal argaa gaafuma irreecha fi gaafa haftee mallattoolee amantii waaqeffannaa tokko tokko guddinaa akka irreechaa fa'aa wal gahaa turan malee irra caalatti mormatti turanii jechuudha. Saniifi seenaa yeroo dhiyoo kanaan dhaabbannee yoo ilaallu uummanni Oromoo sochii yeroo dhiyoo kanaan walitti dhufee duraanuu wanni uummata kana jalaa bade maalii jennaani hadiida inni irra deemu irraa diigame. Hadiidni isaa tolfamnaan yeroo dhiyootti baaburri karaa irratti deebi'ee bakka silaa hadiidni namaa dhaquu danda'a jechuudha. Amma mataan hadiida koree mataan biyyaa egaa hadiida koree duraan hadiida nu jalaa diiganii sagantaan dhuftee egaa sagantaan dhuftee hadiidatti koree katuubaa hagas eega gandarraa naftuu bal'aan biyyaa karuma kana dhufaa jechuudha. Akkasanii egaa isinii tolte isinii qajeelte ammallee walumatti isinii haa dhaabbattuu jaa wanni isin hin taane isin duraa haa dhabamtu wanni isin hin taane wanni Oromoo hin taane wanni sagantaa Oromoo dura dhaabbattu haa dhabamtu waan Oromoo hin taane isinirra haa jeesu. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudhaa yoo jenne of ta'uun maali? Of ta'uun gaa abbuma ofii ta'uu abbaa ofii dhaloota akkoo akaakilee duudhaa abboota teenyatitti yoo karaa abboonni keenya irra deemanitti beekne of taane wanni of hin taane hoo duudhaa waan abboonni teenya qabanii of taane wanni abboonni teenya qaban waan nuti qabnu abboonni teenyallee nuhi nulleen abbootuma teenyaa jechuudha. Oromoon hin jiru ana Oromoo taane tasfeenyaa miti re wanni ittiin of taanu waan Oromooti miti re kaniifuu wanni nuti of taanu waan Oromoon qabuun of taanu of ta'uun maali? Oromoo ta'uu Kawantichi silaa aadaa qaba, duudhaa qaba, seenaa qaba, seera qaba, gaaddisa murtii mataa isaa qaba, sagantaa qaba. Wanni uummanni Oromoo akka saba tokkootitti qabu waan uummanni Oromoo qubsanii of taanaa jechuudha. Aadaa amantiin illee waan uummanni Oromoo qabaatu. Amantiin dhugeeffannaa uummanni Oromoo gaafa lafa sanarra jiraatu irraa jalqabee dhugeeffataa ture amantiin isaa waaqeffannaa amantiin isaa waaqeffannaa sanii waaqeffataa ta'uun of ta'uudha wanni jennee waaqeffataa ta'uun of ta'uu wanni jennee waan uummanni Oromoo dhugeeffatutu amantii waaqeffannaa amantii waaqeffannaa hoo aadaa Oromooti amantiin Oromoo aadaa Oromootiiti aadaa isaatti ragaa dhaabbata amantiin tokko dhugeeffannaan saba tokkoo sabni tokko maal dhugeeffate naan aadaa isaa dhugeeffate aadaa isaa dhugeeffate aadaa isaatiin
amanaa jechuudha. Malee aadaa fi amantiin garaagarummaa bal'aa hin qabanii jechuudha. Akka namni haala kanaa odeessu. Waan takka onnisu. Kanaaf aadaa fi amantiin lafee fi dhuka. Waan adda bahuu hin dandeenye. Walirraa adda bahuu hin danda'a. Amantiin takka duudhaa saba tokkoo aadaa saba tokkoo irra waan gad dhaabbattu. Amantii Oromoo qabaadheetan aadaa Oromoo dhiisan aadaa Oromoo qabaadheetan amantii Oromoo dhiisan hin taatu. Wanni waan adda bahuu hin dandeenye. Yoo of taane hoo wal taanaan hoo abbaa waan ofii taane waan qabnutti abbaa taane wanni nuti qabnu maali? Waan Oromoo qabu san waan Oromoo qabu Oromoon maal qaba? Aadaa qaba. Aadatti abbaa taane. Afaan qaba. Afaan keenyatti abbaa taane. Afaan keenya afaanuma Oromoo haasawuunu afaanuma Oromootti dubbatuunu mataa isaatitti barnoota. Bu'uura barnoota irraa afaan tokko dubbatama. Afaan tokko ibsa mataa isaa qaba. Waan achi keessa barnoota dabarsuu qaba bu'uuraa dubbatu. Jechoonni afaan san keessatti tuulamanii jiran hundi dhaamsa mataa isaanii qaban. Dhaloonni sun wal jaalatee, wal danda'ee, waliif obsee, waliif dhoksee waa maraan dhaloota fayyaa qabu ta'ee abaarsarraa fayyaa ta'ee akka itti jiraachaa ture sani wanni ittiin walitti agarsiisnuuni barnootaa jechuun malee saniifuu dhaloota ijaaruutti jirra waan ta'eef dhaloota bakka garaagaraatti ilaalcha garaagaraatiin ijaarame kana gara tokkotti ilaalcha tokkorratti deebisnee ijaaruudhaaf barnoota warri abbaa Oromoo lafaa qabu ka duraan barachaa ittiin jiraachaa turan sani dhaloonni kun beekee akka ittiin jiraatuuf uummatu qaba of ta'uu kan namni tolchee moti. Uummatu gaafa duraatu of taasisee wanni uuma kun uume marti akka jiraatu saba Oromoof qofa odoo hin ta'in nama qofa odoo hin ta'in uumama silaa uumamee lafa kana jiru martisaa of ta'ee akka jiraatu gaafa duraati uuman heertee jechuudha. Kanaaf uummata Oromootiif of ta'ee jiraachuun furmaata waa maraatii waa filannoo hin qabne dirqamaa jechuudha. Dirqama kana beekee dhaloonni kun of ta'ee wal ta'ee waan ofiitti abbaa akka ta'uufi warra keenya ka gaafa duraa sagantaa alagaatiin wal dhabne sanii walitti deebinee fayyaadhaan warra keenya wajjin warra darballee haa ta'u haadhaaf abbaa keenya kan amma isaan manaa qabu kana wajjinillee nagaa wajjin jiraachuun abaarsarraa bilisa ta'uu ni barbaachisaa jechuudha. Barnoota nama ijaara. Barnoonni jecha kanatti gochaa jechaan nama ijaaraa jechaan nama diigaa jedhu. Kanaaf nuti wanni dubbannu wanni jennu marti waan dhaloota kana ijaaru waan ta'eef of ta'uu waan filannoo hin qabne jennee of taanee jiraachuudhaaf maatii keenya warra dabranis haa ta'u warra lubbuun jiran obboleewwan keenyas haa ta'u warra ilaalcha dhala namaa jennee qabxee afraffachatti barreessa wajjiniin nagaan jiraachuudhaaf abaarsarraa bila isaanii dhaloota eebbaa ta'uu ni barbaachisaa jechuudha. Baga as geenye akkana horiitillee ni keenya hunda dura baga ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo galma qarsaa lumeetti galmoonni magaalaa Moojoo marsaa torbaffaadhaaf akka magaalaa kanatti kabajaniin isin gahe. Baga waliin nu gahe akka waliigalaatitti eebba magaalaa kana keessatti amantii waaqeffannaa akka amantii kamittuu amantii biraatiin wal qixa taanee hojjechuu eegee gallee waggoota torba lakkoofsinee jechuudha magaalaa kana keessatti qechaa'u. Haa ta'u malee dhiibbaa wantoota garaagaraa bu'aaqeeyyii gaarummaa hammeenya waan hunda dabarsineef hedduu waan jiruuf guyyaa har'aa kana isaas yaadachaa waan nu mudatu waan nuuf tolellee akkuma waliigalaatitti quba qabaachatuma dhaloonni kun yaadannoo itti oole waan ta'eef kana fuulduraatti yaadachaa numa deemna. Hojii kunillee kanuma ol bal'achaa deema. Kanaaf suuwwanni hafe darbee waan haftee guttoo jennee waan beeknuuf dhaloonni keenya waan kanaan dura bu'aaqeeyyii warri kanaan aguraa ta'e sagantaa kana uguraa tures warri sagantaa kana jibbaa tures warri sagantaan turii akka battu hawaa tures har'a as keessatti makamee bakki itti oofamoo waliin qajeelchaa jirru waan jiruuf kanaa ol wallaalaa keenya kara fuulduraan ni galfanna. Namni osoo beeku ofirra eeggatu hin jiru waan ta'eef nama osoo hin beekne ofirra eeggatu immoo ofirraa kaasaa sagantaa kana keessatti dabalachaa akka fe'umsan waan keenyuuf namni osoo hin beekne sagantaa sanatti gufuu ta'uu barbaadanis gufuu akka meetillee ogaa kan taatan ta'e
sagantaa kana dubbatti deebisuu akka hin dandeenye ofirraa quba qabaattanii akka sagantaa kana akkuma amma eegalametti keessaa muuxannoon bara kana eegale kun karaa fuulduraa akka ittiin oolumu warreen kana hunda akka waliigalaatitti maqaa sagantaa kanaatiin galateeffachuun barbaadaa galatoomaa isiniin jenna. Yoo haasa'anis waan nama aarsus waan nama gammachiisus jiraachuu mala waan ta'eef uummanni Oromoo guyyaa kana as jiru hundinuu asirraa fayyee waan hin yaadneef sagantaan tu sagantaa uummata kanaaf furmaata ta'uu beektanii akka sagantaa kana jajjabeeffattanii isiniin jaa